taateen kun kan ta'e Saudi Arabiyaa keessatti waan dinqiidha jechuun keessanii noolu anillee baay'ee tokko ajaa'ibsiifadhee ijoollee baay'een wanti kun sheebbiidha malee sobaadha akkamitti aramni sarratanyaa tana fuudhee jedhanii warra ijoollee baay'een gaafii kan itti ta'etu jira ashama argafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kanatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'eetu jecha egaa arra waan ajaa'ibaati jechuun keessanii noolu akkuma beekamu akkuma argaa jirtan suuraa irratti egaa akkuma keenya sarratanyaa turte arra ammoo madaamii taatee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ajaa'ibee baay'ee tokko gaafis natti uumee yeroon laalee jiru araboota hedduun sheerii akka godhan dhugaa dubbachuudhaanillee sheebbii wayii wal biratti qanabbaramaa wayii natti fakkaate ergasii viidiyoolee arge egaa sarratanyaan tuni Itoophiyaa miti ni beektu lammii Ugaandaadha. Saudi Arabiyaa waggaa dheeraa jiraatte waggaa dheeraa mana san keessa jiraattetti ilma madaamiti jechuudha kun garuu haadha manaallee hin qaba ijoollee illee hin qaba jedhanii osoo hin fuudhin dura ishee jaalatee ture jedhan akka beektanii araboonni haasa'anii yookiin immoo torgamiin bira dhufetti ishee jaalatee achi warra dhiiraa gidii dhugaa dubbachuu fi kaaba'anii fuudhee ijoollee godhatee ergasii beektanii jaalaluma wajjin jiraataa turanii ergasii garmalee jaalatee isaan booda ishii qalabatii godhatee haati manaatillee eeyyamtee fi fuudhee jechuudha akkuma argaa jirtan suuraa irratti ijoollee baay'eetu soba jedhu jechuudha gara TikTokii karaa miidiyaatiin sheebbiidha anillee akkasitti fakkaate dura garuu immoo dhugaadha wanti kan fuudhee dhugaadha sinin jedha jaalatee wal jaalataniiti kan fuudhee arabuma Saudi Arabiyaadha yeroo baay'ee yeroo dheeraa beektee sarratanyaa sun waggaa dheeraa haadha isaa bira akka jirtu dubbatanii jechuudha. Ada namticha bira ada amma fuudhee tana bira waggaa dheeraa ta'e achumatti inni kan jaalatee wal jaalatanii inni yoo irraa ba'ee fuudhee ijoollee godhatee isaan booda ammas immoo lammataa ishee fuudhee jechuudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuu fi waan akkana kun beektanii ni jira. Itoophiyaan illee namoonni akkanaa ni jiru namoonni ni beekullee ni jira yaa ta'u malee waan akkana kun waan milkaa'uutti fakkaatu sanuma araboota biratti jechuudha inaafaa qabdee araboonni dhugaa maaltu ta'e seetanii Dubaay kana keessatti manaan ani jalqaba Itoophiyaadhaa dhufee seenetu jira isa keessaa mana namoota saniitiin seenee aadaati jechuudha. Namichi kun ilmi isaanii kun immoo abashaa fuudhee jira jechuudha. Abashaa fuudheetu daa'ima takka irraa godhatee wal lolanii daa'ima lama yeroo kanatti inni abashaa san fuudhee akkanumatti akka mucayyoo tanaatti jechuudha. Isheenis mana jaartii saniitu hojjetti achumatti jaalatee fuudhee jedhan. Anu jaartiis uummattu nutti mee jechuudha anillee ishee bira hojjedhee fuudhee garam biraatti ba'ee jechuudha garam biraa odoo ta'anuu wal lolanii inni nama biraa irratti araboota jechuudha nama biraa irratti fuudhee keenyammoo abashaan ni beektu miti isaan booda isheen Itoophiyaa galchee jedhan Itoophiyaa galchee daa'ima saniin gargaara garuu ishee ofirraa ari'ee arabatti ba'ee jechuudha anuma duraa sanitti jechuudha ilaala isheen amma Itoophiyaatti galtee jirti. Daa'ima ishee wajjin Itoophiyaatti galchee akka isheen isin deebine bilookii godhee jechuudha. Kanaaf waan akkana kun hin ta'a garuu yaadanii booda rakkina akkamiitiin argaa jaalaluma qofa osoo hin taane har'ani namuma beektee namuma keessatti waraboota dhugaa dubbachuuf of eeggannoo gochuun gaariidha. Namoota meeqa jaalala walitti dhufanii booda gatanii garuma duraatitti garuma zarii isaaniitti deebi'anii keenyammoo lafatti hafee namoota meeqa karaatti kufee to'afee jechuudha. Namoota meeqa daa'ima wajjin rakkataa jira. Garuu immoo waan gaarii miti. Waan ajaa'ibaati miti dhugaa dubbachuuf mucayyoon tun amma ilaala waggaa tokkoon booda ishee gatee biraa deemaa akka duraatitti hafaa jechuudha. Mana qaba ijoollee qaba. Kin akka
akka jaallatuutti yaa'u Araboonni immoo beektu waan akkana kana keessattuu namoota akkana isaatu jaallate malee namni yaani aati jaallataniiti miti. Kanaafiyyuu waan akkanaa kun sirrii miti akka yaada kiyyaatti waan akkana gocha akkanaa kun karaatti hambisuu yookiin immoo beektanii amma gammachuudhaan ta'e kan booda immoo illaaltu jechuudha dhuma isaanii. Kanaafiyyuu waan akkanaa kun sirrii miti. Maalifi eenyu jenne kadhataa biyya keetii kadhataa lammii keetii wajjin guddachuu si wayya beektanii dureessaa irra qabeenya qabu utti zeegaa biyya biraatti heerumtanii wajjin jiraachuurraa isa caammaa xaragee bulu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf daandii xaragee bulu wajjin gaafa walitti dhuftee qabeenya godhatte isuma wajjin guddatta jechuudha. Garuu warra nama qabeenya qabu wajjin gaafa walitti dabalamte qarshii qofa laaltee booda karaatti akka kuftu beekta. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf waa tokko isiniif hara namoota qarshii qaban filatina. Dubartoonni keenya namoota qarshii qaban ni jaallatu, namoota mana qaban, namoota makiinaa qaban waan akkasii jaallattu miti. Garuu immoo waan tokko beekuu qabdu. Dhugaa dubbachuun namni iyyuu kanatti namni wajjin jiraatee hin jiru. Kan wajjin hin xaartee argatte santuu jaalalli keessa jira malee aftaamitti dhugaa dubbachuuf. Anatu nama si godhee jedheetutti si arrabsaa jechuudha. Booda dhugaa dubbachuuf namni akkanaa sirrii miti. Nama qabeenya qabu, nama qarshii qabutti gaafa dhufte jaalalli hin jiru, fiqirri hin jiru. Garuu immoo nama wajjiniin taakkalama jettetu guddattee tattaafattetu fiqiriin jaalalli keessa jira. Jaalalli isaan gidduu jira. Har'a ilaala namoota qabeenya qaban dhugaa dubbachuuf jaalalli isaan gidduu isaanii hin jiru. Aduwaaf ajjeechaaf wal kennu. Warrumaan qabne wajjiniin akka isaanii nyaatanii wajjiniin jiraatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bishaan isaanii akka isaanii nyaatan wajjiniin nyaatanii fiqirri jira, jaalala tokko jira jechuudha. Warra aftaamirraa ijoollee rakkatanii wal injichaa jiran isaantu irraa jaalala waliif qabaa jechuudha. Maaliif qabeenya qabu homtuu maatti fakkaatu bakka beeksanii akkasii. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii ishee tanarraa fakkeenya fudhattanii isheen iyyuu nama akkanaa argatte sinis immoo boru nama akkanaa nama barbaachisa jettanii akka kanatti hin booda rakkina guddaatu irra ka'uu danda'a beektanii. Ana waan akkasiitii dhugaa dubbachuun waan sirrii miti, waan gaarii miti, waan hawwaniisii miti. ግን baay'ee takka namoonni akkanaa kun ni jiraa miti. Yaadu barbaachisa namoota meeqa Arabootaan ijoollee isaanii irraa fudhatanii kubbaa isaanii akka sareetitti dhugaa dubbachuuf achi isaan darban. Booda rakkinni narra ga'uurra amma beekachuu. Dhugaa dubbachuuf hamma Ameerikaa wantoota akkasii rakkoon qabu gin Araboota batalee ani inni sitti naaf osoo hin taane namuma isaaniitu zaruma isaaniitu tana ofirraa ari'uu yookiin ofirraa balleessiidheetu walitti naqa. Isaan daa'ima isaanii namni tokko ishee fuudhaniitichi akka sareetitti isheen booda lafatti hafte moo lafatti namni waan kana beekuu qabdu. Kana ammaaf waan gaarii fakkaata garuu booda sirrii miti waan akkanaa kun isiniin jechuu barbaadetanii egaa waan akkasiitii namoonni akkanaa kun beeksanii taasifaa hin qabanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota meeqatu boo'ee ar'ala ijoollee isaaniitti irra laxxalamee namni beeka ijoollee namoota hedduun jechuudha. Dura akkanatti jaalalaan biqaa wajjin fataa jedhanii maal jedhanii booda daa'ima wajjin godhatanii baasitachi ishee gataa jechuudha. Kanaafiyyuu lafatti hafuun ishee hin oolu. Kanaaf waan akkanaa kun sirrii miti. Bakka osoo rakkata biyya keetii wajjin rakkattuu si wayya malee har'a qarshii qabaadhee amma yaadattuu ta'e intalli takka beektanii dhugaa dubbachuu fi Oromoon natti fakkaatti intalli sunillee nama maqaarri dhabuun barbaadanii harka hin qabu. Harkisaa kun madaa qaba. Duushus saasun jechuudha. Harki lamaaniyyuu irra jiru. Garuu immoo qabeenya sirriitti qaba, birrii qaba. Isatti heerumte. Ni beektu TikTok irratti dheete jira. Isatti heerumte bakka beektanii gaafa harkaa guduufattee namni ittiyee bakka isuma malee arrabsuu dinnaan ishiin kaatee gara biyya isheetti galtee jechuudha. Isa dhiiste qabeenyi waa takka hin godhu.
waanani jaalala kabajummaas bafutsuun durriidhaaf gaafa dhaqxee waan akkanaa kanatu jira amma dhugaa dubbachuuf akkamitti nyaatumayyuu akkamitti akka ishiin biratti nyaatu waaqumti kun haa beeku jechuudha nyaatuma maqaa nyaatuma minaan akkatti nyaatan kana akkatti ishiin nyaattu hin beeku booddee dhumarratti ishiin itti kennii namoonni beektanii firoonni gorsanii ishiin jalaa deemtee kanaafuu waan akkanaa kunis nama mul'achuu danda'a durriidhaaf dubartoonni waan akkanaa kana seenuu dandeechi kanaaf bafutsuun durriidhaaf jettanii yookiin immoo qabeenyaaf jettanii bakka namaan taane seenanii carraa ofiitirra irratti gubuu akkasumas immoo sa'aatii keetillee aarsaa gochuun gaarii miti nama siin taane bafutsuun sa'aatii takkaayyuu gubuun nama bakka beektanii nama namaan taane nama boruuf wajjin nan guddadha jettee yaadu tokkoon alatti jireenya kee keessa seessisi ani waan tokko kana bichaa zirii dhaabaan jechuudha ana akkasii nama kamiyyuu man taane ana kana siniin jedha egaa yaa kana fakkaataa kanaafiyyuu wantichi warroonni soba kun ishee bida jettan wanti dhugaa akka ta'e kinoo kanuma turtii gaarii qabaadha viidiyoo biraatiin gaditti deebinutti nagaa tura warreen immoo YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jedha bye bye